Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo akkam jirtan nageenya kiyya kan jaalalaaf kabajaa qilleensa yaabbatee gaaraaf nagas qaxxaamuree ilmaan Oromoo hunda keessan biraa dhaqqabu kanatti aansuudhaan beeksisa gabaabaa tokko haala yeroo wajjin wal qabatee akkasuma waamicha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif Oromoo TV gara wabootti isiniif dabarsaa hordofaa. Gooticha adda bilisummaa Oromoo waboon yeroo ammaa kana Oromiyaa kutaa adda addaa keessatti qeerroo waliin sochii godhaa akka jiruu fi diinaaf qabeenya diinaa irrattis tarkaanfii fudhachaa akka jiru hubatamee jira. Gootichi adda bilisummaa Oromoo waboon Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu kutaalee Oromiyaa bakka adda addaa naannoo bosona qabu keessatti hidhannaa waliin akka argamuu fi akkasuma kutaa Oromiyaa hunda keessatti qeerroo waliin wal tahee akka tarkaanfii diinaa irratti fudhachaa jirus hubatamee jira. Haaluma kanaan gootichi waboo yeroo dheeraadhaaf qabsoo addaan kutuudhaan dirree qabsoo keessa ture arraan kana qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf fiixaan baasuudhaaf qeerroo bilisummaa Oromoo waliin dhaabbatee bilisummaa Oromiyaa uummata Oromoo gonfachiisuudhaaf qawwee isaa hidhatee ka'eeti jira. Uummanni Oromoo kan biyya alaa kan biyya keessaa kanneen diina wajjin jiranilleen gara lammii isaaniitti deebi'anii akka bilisummaa Oromoo kana isaan waliin fiixa baasan akka bilisummaa Oromoo waliin argamsiisan waamicha dabarsaati jira. Haaluma kanaan waamicha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif Oromoo TV waboon dhaaba Oromummaa keenya nu barsiisee dhaaba Oromummaa keessan isin barsiisee ta'uu hubatanii gaachanaaf abdii uummata Oromoo waboo cinaa akka dhaabbatan maqaa uummata Oromootiin isin gaafanna. Haaluma kanaan uummanni Oromoo kan biyya alaa kan biyya keessaa waboo kan yeroo dheeraadhaaf dhagaa boraafatee firii mukaa nyaatee bosona keessa ture arraan kana as bahee uummata Oromoo cinaa dhaabbachaa jiru kana biyya keessattis biyya alaattis tokkummaadhaan haatanii cinaa dhaabbatanii akka bilisummaa Oromoo gonfattan abdii qabna. Tokkummaa karaan bilisummaan nu baasu tokkummaa bilisummaa uummata Oromootiif injifannoon uummata Oromootiif injifannoon waboo injifannoon qeerroo abdii bilisummaa Oromootiif galatooma. Ashama harka fuunee